bilchina ishee fi hubannaa ishee hubattuudha baay'ee. Ogummaaf hubattu hubannoo ishee baay'ee jaalladha. Dubartiin ogummaa qabdu immoo abbaa manaa ishees qabachuu dandeessi, mana ishees qabachuu dandeessi. Kennaa ishee hojjeta. Dooktar Baga Waaqayyo si gargaaree fuutee wajjin harree filadha. Garuu yeroo fuudhuudhaaf murteeffattu miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Miira sodaa. Miira gammachuu. Lammaffaa fuudhuudhaaf suuraa jalaa bultii sarbii har'a gadhiiftee immoo sarbii ishee goote kuni maal hambise jettanii yaadreetu akkas gootanii naaf deebisaa. Akka kootis gaariidha jedhee yaada. Bakka tokkotti immoo namni maaf dhoksii jedhee gaaffii qabaatus jiraachuu mala. Walumaa galatti gaaffii kana lamaan naaf deebisaa. Galatoomii kenna. Sirriidha gaaffii kana jimaataan maxxansinee akkuma sitti mee jalalaan durbosta waggaa tokkoof sadii moo ja'a akkuma jalqaban turreerra. Nuti maal goone seetan namootni naannoo keenya jiran beeku maatiin beekaa jaarsummaan ergameetidha waayitee. Jaarsummaa jaarsolii illee kun akkuma argitan deemanii turani. Jaarsoliin deemanii turanii maatiin isaas maatiin koos hiriyoonni nuti dhiyoo jiran hundumtiyyuu beeku. Garuu sooshaal miidiyaa qofa irratti baasnee kan nuti mul'isne. Maatiin keenya sooshaal miidiyaa jechuudha. Maatiin sooshaal miidiyaas maatii keenya sinis waan ta'eef. Isa kana immoo isiniin immoo sarpiraayiz gochuuma. Akkuma jalqaba isinitti meedha. Yooyaa harka fuunee hordoftoota Skaalachii jalatti argamtan hundumti keessanuu እንግዲህ akkuma argaa jirtanii Dr. Naafii fi ayyaantuu እንግዲህ akkuma beekamu እንግዲህ har'ammoo qophii ajaa'ibaati hedduu tokko warreen dhugaa dubbachuuf waa hedduu irraa barattu maaliif jennaan gaaffii deebiin isaanii hedduu kan namatti toludha. Asirratti immoo xiqqooshii muuziqaa waan qabuuf sagalee intini waan qabuufidha. Akkuma beekamu gaaffiin isaanii hedduu namatti tola wantoota nama barsiisuu danda'anidha. Ayyaantuun እንግዲህ akkuma beekamtu walaloodhaanii fi akkasumas immoo qophii adda addaa wantoota aadaa mul'isuu yookiin immoo wantoota akkasii kan beeksistu hedduu dubartii cimtuu yookiin immoo baay'ee goobazii kan taatedha. Akkuma Dr. Naafiin jedhe jechuudha. Akkuma hedduu takka namatti tolu akkuma beekamu baay'ee waan baay'ee irraa barattu akkasumas warreen hordoftanii hordofuu dandeessuun isiniin jedha. YouTube isaanii jala galtanii akkuma inni jedhee yeroo jalqabaatiif kan jaalalaa waa jaalalaa nu gaafate isheedha jedhee gidi akkuma beekamu isheen immoo gara messenjeriitiin dhugumaa barreessitee fi kan barreessitee isaa argitan natti fakkaata. Ingidihi egaa messenjerii irraan kan barreessite isheen anan barreesseef kan biraatiif yookiin immoo dhimma biraatiif kanan barreesseef ture jettee yeroo tokko dubartoonni dhugaa dubbachuu fi dhiira waa jaalalaa kan gaafatanillee hin jiru. Gin sheemidha dubartiidhaaf ulfaata jechuudha. Isheen wanta biraa yookiin immoo dhimma biraa gaaffii biraa gaafadheen waggaa tokko keessatti ture naa deebisee jettee waggaa tokkicha sanii erga asituu na barbaacha dhufee yookiin immoo kan gara kiyya dhufee siidha jedhanii isheen immoo ani gaaffii biraas si gaafadhee yeroo seetii naaf hin deebisnee ergasii turtee naannoo waggaa tokko ture karma messenjerii sararaan deebi'ee maqaa kiyya saarchi godhatee kan dhufe isaa jetti. Egaa waa'ee jaalalaati irratti kan wal mormaa jiranii asitti sagaleen isaanii waan cufamee jiruu fi muuziqaatu waan jiruuf jechuudha. Ana akkasiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa. Irra deebi'uudhaan nagaan isiniif haa baay'atu. Engidihi nagaa isin gaafadhe natti fakkaate. Engidihi har'ammoo waan ajaa'ibaati waan hedduu barumsanii qaba jedhee yaadudha. Engidihi share like gochuun na waliin tura.
wantoota nama bohaarsuu akkasumas immoo nama bohaarsuu qofa osoo hin taane waan barumsa qabudha jechuudha. Ingidihi waan nama barsiisuu danda'udha. Warreen dhaggeeffatan yookiin immoo qalbeeffatanii jechuudha. Barumsa jechuun zimbiloo waan nama bohaarsuu qofa osoo waan nama bohaarsuudhaaf qofa viidiyoo ilaaluu osoo hin taane waan barumsa illee of keessaa qabu ilaaluun yookiin immoo nama barsiisasi immoo akkasumas immoo fakkeenya illee namaaf ta'a jechuudha. Ingidihi amma ani waan irraa baradhee akkasumas immoo waan hedduu akkanatti tole maalidha yeroo hamma kanatti namoonni dhugaa dubbachuuf isaanii Prootestaantiidha akkuma beekamu. Yeroo kanatti nuti jechuudha ijoolleen kiristaanaa Ortodoksii gaafa walitti dhufan yookiin immoo jaalalaan gaafa walitti dhufanii namoonni tokko tokko ni beektu gaafa gaa'ela godhachuuf yookiin immoo hiriyaa tokko gaafa qabaatan gara miidiyaatitti fiddanii akkasumas immoo miidiyaa adda addaa irratti bakka injiraa mitiiree walitti qanabaranii maal jechuu miidiyaa irratti fiduu akkasumas waan akkasii jira miti. So kuni waan gaarii miti. Ana akka yaada kiyyaatti waan gaarii natti fakkaatu. Akkasumas immoo kana bicha osoo hin taane namoota hedduudha warroonni gaa'ela yookiin immoo dubartoonni jechuudha. Waan akkana kana anaaf gaarii miti. Maaliif jennaan akkuma doktornaa fi dhugaa dubbachuuf nama fakkeenyan guddaa namaaf ta'u yookiin immoo barumsa akkuma beektanii nama dandeettii guddaa qabuu fi nama barsiisudha warreen hordoftan jechuudha. Maaliif namoota hedduutu gaafii akkasii gaafatee akkamitti sarpiraayiziidha cidha kee osoo hiriyaan qaba jettee yeroo hin dubbatiin jedhanii gaafii kan gaafatan akkasumas immoo warreen isaa hordoftan ni argitu jechuudha. Guyyaa tokko jechuudha hiriyaan qaba jedhee yookiin immoo erga wal barrees garuu hin turre jedheeti jira. Guyyaa tokko dhugaa dubbachuuf wantoota hedduu karaa miidiyaa SB irratti ni maxxansaa giin waan akka hiriyaan qabaa namni jedhee poostii godhe tokko hin jiru jechuudha. Maaliif waan bareeda waan gaarii namoonni walitti nama buusuu danda'u akkasumas immoo wanta hedduutu jira yeroo ammaa kanatti oduudhaaf waan kanarraa fagaachuudhaaf jecha hanga guyyaa cidhaa godhattuutti suuraa isheellee bakka amma qoma isheetiyyuu hin kaasne jechuudha. Sarpiraayiziidha. Dhugaa baay'ee nama ajaa'ibaa hedduu nama dandeettii guddaa qabudha. Maaliif jennaan keessattuu yeroo ammaa kanatti ni beektu baay'ee ulfaata hiriyaan gaa'ela argachuuf yookiin immoo nama tokko waliin gaafa walitti dhuftu akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti baay'ee ulfaata jechuudha. Hiriyaa gaa'ela argachuunis qabachuunis hin ulfaata akkuma beektanii. Ingidihi inni nama dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na ajaa'ibee baay'ee tokko na garrame. Ingidihi nama baay'ee sirriitti dandeettii guddaa qabudha jedheetan yaada. Maaliif jennaan namoota hedduudha suuraa isaanii akkasumas miidiyaa adda addaa irratti kan poostechanii maal godhanii biqaawaa hedduutu jira oduutu jira maaltu jira kan addallee baasuu ni jira. Abbaa ijoolleerree waliin godhatanii kan gargar ba'an miidiyaa kanaaf jecha kan gargar ba'an ni jiru. Isaan immoo gaafa guyyaa egaa suurri kun waggaa tokkoon dura jedhanii suura isaaniitirree taanan waa tokkollee gara miidiyaa kanaatti osoo fidin jechuudha. Guyyaa gaa'ela isaanii eeggatanii
kabajaan akkasumas maatiin isaanii itti gammadee gaa'ela isaanii gaggeeffatanii waaqayyoon isaan haa eebbisu hedduu namatti tola jechuudha. Egaa nama fakkeenya namaa ta'uu danda'u isiniif illee fakkeenya isiniif ta'uu danda'udha. Wantoonni nama barsiisuu danda'an keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessatti gaa'ela godhatanii maal jettanii isiniif barumsa isiniif ta'a. Kana fakkaataa turtii gaarii.